كتاب 40 حديثة كل سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الحديث حديث الخامس عشر كل سنة. عن أبي هريرة أبا هريرة الرأودي فمي رضي الله عنه والله نسرها جالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمنا الله صلى الله عليه وسلم قال جده من نمني كان تأي يؤمن أمن بالله الله تي واليوم الآخر في قيا الآخر بودات نمني الله يكان ربي في قيا بودات كأمن تأي فليقول حاجد خيرا خيري أو ليصمت takkii yookaan haa cal'isu. Dubbatu khayrii haa dubbatu yookaan haa cal'isu. Wanti nu dubbatu yoo khayrii hin ta'in haa cal'isu. Waman namni kaana ta'e yu'minu ka amanu billaahi Allahitti wal yawmil aakhiri fi guyyaa boodaatti illee namni ka amanu ta'e falyukrim haa kabaju jaarahu ollaa isaa. Waman kaana namni ta'e yu'minu ka amanu billaahi Allahitti واليوم الآخر في قيا بوداتس نمني كأمنو تأي فليكرم هاكباجو ضيفه كيس مايسا. رواه حديث كان ودي سجرة البخاري بخاري في ومسلم مسلم. حديث كان إمام بخاري في إمام مسلم تديسي. إن شاء الله ما يبس حديث كان تكو إساتين إلى لا ديمنا ياو ملتو إيمانا كيسا مالي دا أمانتينا متوكوان إبسو كيسا توكو ونتو تكنيني. Hadisni kun baay'isawee jireenya namaa keessatti wallahi hadisa guddaa jedhamee hadisoota ilaalaman keessa isa tokkodha. Namni tokko amantiin isaa maaliin ibsama? Waan kaniin ibsama. Dubbatu khayrii dubbata yookaan nama waan badaa irraa cal'isuudha, waan jibbamaa irraa nama cal'isuudha. Nama ollaa isaa kabajuudha. Namni amane nama kanaa jechuudha. Akkasuma ammallee namni amane nama akkamiiti? Nama keessummaa isaa kabajuudha. Amantiin nama tokko kanaan ibsama. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت كجيرو كيستي جيتش الربان دبانو جرين نما كيست إباغ ميانغ كيسو نبيكتاني نني توكو الرب نسا مال دباتي جد أمامالي غران نسا مال يادين جد أمو جرين يوم دنيا جراتو كان كيستي والله وان الرب يساتين دباتين ركو غلاجر نمني كناف الرب كينا قباتو قبنا وان جرين كينا كيس ركو فيدو إما سياساتي والقباتي إما بكينا اتسينو هم برباتيفني dhimma jireenya keenyaa waliin qabanne dhimma nuun ilaallanne dhimmoota bakka shari'aan itti seenaa dubbadhaa nuun hin jenne keessa seennee dubbatuun booddeen isaa duniyaa irratti illee wallahi rakkoo aakiratti ammoo daangaa haga ibiddaa nama geessuu danda'a. Kanaaf nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiis tokko keessatti maal jedhanii inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati tokkoon keessani jechuu inni dubbata jedhani min ridwaanillaahi jechi sun jechi jaalala rabbi of keessaa qabdu maa yadhunnu an tablugha maa balagat iddoo isii hagana ni geetti jedheetiin hin yaadu jedhan namni suni. Ima dubbate malee jechisu hagana geetti jedhee hin yaadne hin xiinxalline jabaa jedhani. Garuu jechisu maal of keessaa qaba? Jaalala rabbi of keessaa qaba. Fayaktubu Allahu lahu bihaari ridwaanahu ilaa yawmi yalqaahu. Rabbiin hanga guyyaa isaa wal qunnamutitti jaalala isaa barreessaa fi isa jaalataa jedhan nama sani. Subhaanallah. Wa inna ahadakum akkasuma malee tokkoon keessan la yatakallamu ni dubbata بالكلمات جت من سخط الله جت رب جيبو ما يظن أن تبلغ ما بلغت إدو إسين جت كنا نجت يدياني جت رب جيبو يدبتا صلى ما أزم له فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه يا الله هنگا قويا يساول كنا موتتي رب جيبها يسا بري ساجد دلن سويسا إنا لله والله وفيقتوك أمنا جت دبانو ربي كينا دلن سويسا جيب أكرب نجيبو akka rabbiin daa ofirraa nu fageessu taayisuu danda'a. Akkas gochuu hin qabnu. Arraba keenya eeggatuu qabna. Wallahi arraba keessan tikfadhaa. Arraba abbaattu abbaallee ibidda buusa. Inshallah mee fuuldura hadiisonni biroollee ni jiru wajjin ilaalla jechuudha. Yeroo kenna bakka waan dubbanne waan rabbi jaalatu qofaan haa dubbannu. Yoo dhiisne rabbumaaf haa dhiisnu. Nurratti barreeffama wanti hundi by the way. ومن سلفا مال جراني يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمري إلما ما إرجراني قياك ياما ساعات عمري ساكني دبرسي هندي تكا إرفدمتي جراني ساعات هندي سانتين الدم يفور أكا لايف ياما تاي وردوفو كانتي
لايفيدhaan akkasii of ilaalaa jedhani. فكل ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها تتقطع بها نفسه عليها حسرات. ساعات إسر الأفتهندي تينك إسر ربي نيادتين واي ربي كين دبتين بكا تنكا غابي بجات تاتيران. يا الله يا الله والله ساعتي كأنه ربي جالتون دبر سوق أبنا أما اللي مال جراني أديستوكو كيساتي ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيه بخير إلا حسر عندها يوم القيامة. ساعاتين أتي والله ربي كيس ذكريهن قولين ربي نيادتين وياك يا ما غابي تاتين حركة توفنيات تاجراني. سبحان الله ربي إنما والله أكسزو هنتين ساعتي سا خيري الآن دبرسي أكر إتجمر إنه هتايسو. وقال عمر نجري عمر بن الخطاب من كثر كلامه نمني هاسو نساه الدمات كثر سخطه كفين سيسالي دقنقر رسالة كزمه الدمات يرن. ومن كثر سخطه نمني دقنقر رساه الدمات كثرت ذنوبه شبون سالة كسيه الدمات. سبحان الله ومن كثرت ذنوبه نمني شبون ساه الدمات فكانت النار أولى به إبد جمو اتتقبأ جرن إبد سينا جرن. سبحان الله محمد بن عجل عمال جرا كلامني برباتي سنبك أفور مجرني. توكو أن تذكر الله ربي يادة ذكري وتقرأ القرآن قرأ لما فا وتسأل عن علم فتخبر به بيكم زوي قافت بيكم سنست مصدفة أفرفان أمو أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك إما دنيا وانس إلى اللتو وانت كسيها سولا كان ألا بكا سو من الدميسين أجرا. سبحان الله كان فاسو كينا إيقاتو كمنا التانسي ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم جاره ولا كبجودا ولا كبجوني waan badhaadha inshallah mata duree addaatiin itti dhufna. Garuu waan ollaa kabajuu akkamitti kabajanii ollaa akkamitti waliin jiraatanii ka jedhu hadiis tokko qofaa ilaallu. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiisa daciifa jedhameetiin ilaalamu tokko keessatti maal jedhanii man aghlaqa baabahu duuna jaarihi namni balbala isaa ollaa isaa irratti cufate makhaafatan calaa ahlihi wa maalihi falaysa zaalika bimu'minin ka jechuun ollaan isaa isan amanne sodaataniitiin bakka akka ollaan akkasii jiraatu namni akkasiin amannee jedhan. Ollaan keessi amanuu qaba. وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه نمني أولان إسا ركو إسا بلا إسا هن أمن نجران كان يجون مالي أولان كي رغاسي بوك أبوان خيريتين يوم ركو نقل سجده كسي إيقاتو يوتاي نمني أكسين أمن نياتي أتدري ما حق الجاري جراني حقنا أولا ملكة تيبيك تاجران أكن يعني ديبسان إذا استعانك أعنته يو أركار سر بربادين كاركارتان وإذا استقربك أقربه يو استقراد يو كان وان تقو لكي فتا سر بربادي لكي استاف وإذا افتقر عدت عليه وان تقو سر حجامي حجايسا قوتاف وإذا مريض عدته يو دي بمني قافتا وإذا أصابه خير هنأته يو خيري وهي أرقاته خيري سنين سقم كيستا وإذا أصابته مصيبة عزيته يو مصيبة وإذا تتأمو انت جبيتتان ولين آبتا وإذا مات يود يمو اتبعت جنازته جنازة يسهر دورتا ولا تستزل عليه بالبناء واني قد سيفتني ويجتشو فوتيتي من إسا كيسا چنگلتو أيام إساتي مالي بكايتون وان قوتو مرا ولي قلتي إسا وجين قرآتين حالساني ولينجراتو قبدا إذني إساتين تاو قبا ولا توزيه بكتار كدرك إلا أن تغرف له منها أكسو مالي نياتا غرغرا كأرغاو nyaata akkasiitiin azaayisa godhuun qabdu jedhan maa yoo kenniteef malee yooki nyaata urgaayaa itti urgeessaa kasanuu isaan kennine yoo keessa jeeqtu ta'e namni akkana sirrii miti. Kanaaf haqni wallahi ulfaataadha inshallah hadiisa barnoota addaatiin ilaallaa waan kana ittaansee waman kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhiri falyukrim jaarahu keessummaa ofii haa kabaju jedhan. Keessummaa kabajuun illee inshallah mata duree bal'aadha yeroo tokko ni ilaallaa yeroo biraa waa fura of keessa qabataa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaani fuula ittiifu bashaashatul wayyi fuula ittiifta yoo si dhufe keessummaa tokkoffaa fuula ittiifta lammaffaa alkaramu bilisaan haasawa gaarii taasofta arrabaan sadaffaa inxilaaqul asaariire turiihi faraxaka wa sa'aadataka biquduumii lak bakka jechoota gaggaariidhaan jechuun gammachuu itti agarsiista dhufuu isaatiin gammachuu kee itti agarsiista. Inni afraffaa fi inni xumuraa ikraamuhu amaliyan dalagaadhaan kabaju wahuwa litaamu nyaachisu yoo dandeette nyaachista. Hangni keessummuun malee ka dirqamni sirra jiru hagamii guyyaa tokkoo fi guyyaa halkan tokkoo fi guyyaa tokko jechuun sa'aatii 24 sa'aatii 24f nyaachistee obaastee bakka waan barbaachisu mara isaa gooteetiin hunda jechuun dirqama. Sa'aatii 24 booda ka jiru guyyaa 3tti jaalatama sunnaadha jechuun guyyaa 2 booda jechuun sunnaadha jaalatamaadha. Achi booda ammoo sadaqama yoo dirqama hin qabdu jaalatama illee sadaqama malee isaaf sadaqaatiin si ilaalama.
akkasii hadiisni kana fakkaata. Inshallah hadiisa birootiin walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi